kenna furmaata salumaa. Waltajjiitti baasii dhugaa biyya kana hunduu harka dhiqatee balleessaa saagana quba walitti qabna teenye alaamana ifarratti baasii kan kee hundatamana. Maaloo 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 maaloo. Kiyo anaaf qopheesse ana qabuuf murteesse waaqi karatti hambise katiyyoo diinaa caccabsee kee harkaan na baase waaquma waaquma Yesuusuma ka yaada isaa balleessee gargaaree harkaan na baase waaquma waaquma Yesuusuma waaquma 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 kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise. Ka harka kiyya na qabee ka ol qabee na dhaabee ka diina kiyya caccabsee kan gaararraan na baasee waaquma waaquma Yesuusuma ka yaada isaa balleessee gargaaree harkaan na baasee waaquma waaquma Yesuusuma waaquma 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 kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise. Kayaada isaanii balleessu ka duddi isaa na baatu akka malee na jaallatu waaquma waaquma Yesuusuma kayaada isaa balleessee gargaaree harkaan na baasee waaquma waaquma Yesuusuma waaquma 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 kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise kana gargaare kana habbaare adiina teesse kana gammachiise.
gaafu hafa yaanni diinaa karaatti hafee jira harki waaqa guddaan na qabee jira hinduulee ardalleen jira waaqattuu na waliin jira hinduulee ardalleen jira waaqattuu na waliin jira diinni kiyya gaafuutiyyoo hafa anilleen hinduune gaafu hafa yaanni diinaa karaatti hafee jira harki waaqa guddaan na qabee jira hinduulee ardalleen jira waaqattuu na waliin 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 jira diinni kiyya gaafu kiyyoo hafa anillee hinduune gaafu hafa yaanni diinaa karaatti hafee jira harki waaqa guddaan na qabee jira hinduulee ardalleen nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa ta'u eebbifamaa jecha waan xiqqoo tokko walii wajjin ilaalla jedheetanii sagaleen koo hin dhaga'amu yoo ta'e garuu barumsichaa dhaqaa hin dhaga'amu yoo ta'e hin dhaga'amu naan jedha. Sabana mo amen.
maqaan isaa ulfaatu omtinuu dorgomee sa'atiin tarreen teenye qajeelfama daandii qajeelummaatinni daandii gaara biyyoonni gaannuu ijaarse dubbitan gitamne ilma waaqayyoo tenni waaf mootummaa isaa keessa golgoleesse Yesuus siramii abdiin dhaloota Yesuus siramii abdiin dhaloota Yesuus siramii abdiin dhaloota Yesuus siramii abdiin dhaloota Galanni waaqayyoof haa ta'u hundumti keessan baga jiraattanii gaan namoonni barumsa kana toora irratti dhaggeeffattanis namoonni yeroo biraa booddee deebitanii dhaggeeffattanis barumsa isin fayyadudha. Barumsa kana kutaa kutaadhaan kenna. Barumsa dhaabbataa miti barumsa torbaniin jimaata galgala sa'aatii akkasii walii wajjin ilaaluudha. Barumsi kun isin fayyada jedheen abdadhaa amanasi. Barumsi kun immoo barumsa yeroo wajjin adeemu wanta ta'eef akkasin fayyadu nan abdadhaa nan amanasi. Egaan yeroo barumsa kana barattan sagalee waaqayyoo kana yeroo hordoftan amma isin danda'amee ajandaa qabachuudhaan yeroo biraa waan isinitti gaaffii ta'ee komentii jala kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Al tokko dhiifama. Dhiifama jecha. Egaan yeroo barumsa kana barattan ajandaa qabadhaati. Waan isinitti gaaffii ta'e immoo komentii jalatti caafuu hin irraanfatinaan jedha. Of jijjiiruu kan jedhu mata duree of jijjiiruu jedhu irratti kan ilaallu. Mee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 9 irra kan jiru lakkoofsa 46 irraa ishee jirtu duwwaa ilaalla. Bartoota gidduutti yaadni tokko ka'e. Isaan keessaa eenyutu caalina laata jedhanii wal gaafatan. Bartoota gidduutti yaadi tokko dhufe. Yaadi bartoota gidduutti dhufe kun maali yoo jettan waan gabaabaadha. Eenyutu caalaa seeyyatu ture. Eenyutu caalaa. Yeroo keenya ammaa kana deebinsaa iyyuu argamuudhaa baate iyyuu gaaffiin kun sammuu nama hundumaa keessa jira. Eenyutu caalaa. Namni hundumtuu wanta tokko dorgee keessa galee wanta sana caalee mo'atee argamee darbuu barbaada. Wanti isaan falmu yookaan morkatu sun utuu manni waan sana mo'achuudhaaf kaatu yookaan caaluudhaaf kaatu yeroo inni itti sabal'eessu yeroo namni sun itti dadhabee kufu fa'a argitu. Wantoonni biyya lafaa kanaa hundumtuu wanta isaanii morkatu caalanii argamuudhaaf xinnaan hin kaataa, guddaan hin kaataa, beekaan hin kaataa, wallaalaan hin kaataa. Unuma kaataa utuu milkaa'in kufa. Utuu lafa yaade sana hin gahin karaa attafa. Uumamni illee, sareen illee, munyuuqaa hundumtullee waan isa caale sana caalee argamuuf yookaan mo'achuudhaaf kaata. Waan sana yoo waaqayyo isa gargaare hin mo'ata.
yoo harki waaqayyoo jalaa cal jedhe mootiin liqinfama. Kanaaf gaaffii guddaan bartoota gidduutti mudate yookaan ka'e bartoota jiran iddoo kana keessatti macaafa kana keessatti lafa amma jirru kanarratti namoota 72 ta'antu ergama fudhatee tajaajila ba'ee jira. Isaan kun waliin kan morkatan eenyutu caalaa kan jettudha. Eenyutu caalaa? Sammuu koo keessas sammuu keessan keessas eenyutu caala? Bulchiisa eenyutu caala? Geggeessaa eenyutu caala? Sammuu eenyutu caala? Eenyutu caala? Eenyutu caala inni jiru guyyoomiyyuu inni bu'u. Egaan wantoota nuun morkatan hundumaa caallee argamuudhaaf wantoota nu rakkisan hundumaa caallee argamuudhaaf mata dureen fudhadhe kun naannoo kutaa 52tti kan qoodamtee sin dhiyaattudha. Of jijjiiruu isheen jettu kun baay'ee murteessituudha. Of jijjiiruu. Wanta tokko caaltanii argamuudhaaf caalmaa agarsiisuun paaworii caalu qabaachuudha. Humna caalu qabaachuudha. Wanta 5 ta'ee si lolu tokko yoo atis waan 5 lolte caaluun kee shakkii keessa nama galcha. Wanta 5 si lolu yookaan wanta 6 si lolu yookaan 7 si lolu paaworii yookaan lola waan sana caalu oo qabaatte duwwaa waan sana injifatta. Namni tokko 5, 6, 7 yoo si lole atis lakkoofsuma si lole kana yoo sa lolte lolli keessan kun yeroo fudhachuu danda'a. Mo'achuu dhiisuu moo dandeessu. Waan si lolaa jiru sana garuu humna caalu tokkoon yoo lolte yoo itti hidhatte salphaatti injifatta. So wantootuma jireenya keenya har'aa kana kaacha har'aa kana waanuma hundoofee jiru kana kaannee mo'achuudhaaf inni guddaaf hangafni ofirratti hojjechuudha. Ofirratti hojjechuu yeroo jalqabnu of jijjiiruu jalqabna. Namni yeroo hundumaa wanti inni jijjiiruu hin dandeenye amala isaatii, yaada isaatii, gocha isaatii. Namni ishee kanarraa fayyuun baay'ee ulfaata. Dhimma nama tokkoo irratti dafnee komentii hin laanna. Namni dhimma keenya irratti yoo komentii kenne garuu hin aarra. Dhimma nama tokkoo irratti dafnee ejjennoo hin fudhanna. Kan keenya garuu namni sirreessu yoo ejjennoo fudhate hin aarra. Maaliif akkas ta'a yoo jenne of jijjiiruu irratti hojjechuu dadhabu keenya. Of jijjiiruu isa jedhu kana kutaa 53 qaba. Garuu chaapterii 3tti qoodee sin agarsiisa. Chaapterii inni tokkoffaan yoo of jijjiiruu baanne maal taanaa ishee jettu jedhetti yoo of jijjiiruu baanne wanti nuti taanu yerootu nu gata. Yerootu nu gata. Inni boqonnaa lammaffaa irra jiru immoo yoo of jijjiiruu baanne namatu nu gata. Namatu nu gata. Inni boqonnaa sadaffaan garuu yoo of jijjiiruu baanne dhuma irratti numatu of gata. Boqonnaa kana sadan iddoo 52tti qoodee sin agarsiisa. Boqonnoota kana sadan akkamitti yeroo nu gatuu danda'a? Akkamitti namni nu gatuu danda'a? Akkamitti nuumti immoo of ganna? Abdii kutannaan dhumaa maanne jechuudha. Okay. Egaan gaafa of jijjiiruutti deebinu jireenyuma keenya kana gochuu investimentii guddaa paaworii guddaa ofirratti hojjechuu gaafa jalqabnu dhugumaan nama ta'uun keenya ni mirkanaa'a. Of kana jijjiiruu gaafa jalqabnu, of kana utubuu gaafa jalqabnu namummaan keenya inni sirrii amansiisaa ta'e achii qa'a. Yeroo isin of jijjiiruu jalqabdan, ofirratti hojjechuu jalqabdan, yeroon isin gatu tokkoyyuu hin jiru. Garuu
of jijjiiruu irratti hin hojjenne taanaan yeroo si gata. Yerootu nama gata. Namni yeroo isa gatte yoomiyyuu lafaan ka'u. Yeroo nuu kenname sana irratti hin hojjennu taanaan, yeroo barachuun nurra jiru hin baranne taanaan, yeroo hojjechuun nurra jiru hin hojjenne taanaan, namoonni na dhaggeeffachaa jirtan wantoota dhuunfaama keessaniin dabarsitanii yeroo keessan gubdanii itti gaabbitan akkas hin qabaattan nan beeka. Yeroo gubdan sana hammam boossan illee ittiin deebitan. Imeejiin yeroo sammuun keenya qabu rooteeshiniidha. Taayimin giloobaalin rooteeshinii yeroo nama waan naanna'u fakkaata. Garuu yeroon akkam miti. Yeroo lafa har'a ga'ee boritti hin deebi'u. Lafa har'a garteetti immoo yeroo bori hin agartan lakkaawwachaa jiraata. Akkuma yeroon sun lakkaawwachaa jiraatu maakiroo sekendiin yeroo sii kennamte keessa jirtu, bara sii kennamte keessa jirtu, taa'umsaa yoo dabarsite yeroo kee keessaa fixxe. Kolfaa yoo dabarsites yeroo kee keessaa fixxe. Wantati yeroo kan namaarraa itti ergifattu tokkoyyuu hin jiru. Yookaan immoo yeroo abaruurraan ishee kana ergifadhu wanti ishee tokkoyyuu hin jiru. Qoosaadhaanis fixii, caatii qama'uudhaanis fixii, mana shiishaattis fixii, mana sirbaattis fixii, mana dhugaatittis yeroo kee fixii, kanuma kee keessaa luus godhaa adeemta, irrifachaa adeemta. Kan nama tokkoo keessaa or kan dhala keetii keessaa yookaan kaasanaa mootummaa keessaa yeroon sii kenname hin jiru. Waggaan sii faradame biyya lafaa kanarra akka jiraattuuf waggaa 70 yoo ta'e, waggaan sii faradame 80 yoo ta'e, yoo Waaqni gargaare immoo akka Matusaalaa waggaa 969 jiraattes, wanta ati hojjettu hundumtu kana keessatti inkiluudi ta'ee hidhamee kaa'amee jira. Kana keessatti qabamee jira. Dhaloonni bara kootii, dhaloonni keenya amma irra jirru kun garuu bu'aa yeroo waan hin beekneef yeroo tootaalii isa gateera. Isa gateera. Of jijjiiruun yerootti fayyadamuu irraa dhufa. Atumti ofii kee invest gochuu gaafa jalqabdu, atumti ofii kee of jijjiiruu gaafa jalqabdu, sammuu namummaa isa yaadutti gaafa deebitu, jalqaba wantati qabeenya gootee lakkaawwattu yeroodha. Fakkeenyaaf nama tokko sin eega sa'aatii 4tti yoo sin jedhe, sa'aatii 4 sanatti yoo dhaquu baatte namichi yoo sokke tootaalii qaxarooti qabdu sun dileetii ta'eera. Yeroo sanatti waan hin geenyeef. Yoommoo nama hubataa taatee, nama waa dammaqaa yoo taate, namicha sana bira shaarbi sa'aatii 4tti gahuu yoo murteessite, yeroo sanatti gargaaramuuf wanta qabdu asii fuula dhiqachuullee ta'u, harka dhiqachuullee ta'u, mataa filachuullee ta'u, nyaata nyaatuullee ta'u, nafa yookaan immoo ariifatteetu yeroo sana bira gahuudhaaf jecha. 4tti dhuma taanaan 4tti dhuma agartee waggaan 70 akkuma sa'aatii 4 ammaa kanaati. Waan sitti kenname waan hojjechuuf maltu yeroo sii kenname kana keessatti hin hojjenne taanaan baraan boo'ichaan bara kee fixuu ni dandeessaa. Yerootti sii kennamte kana garuu deebisuu hin dandeessu. Namooti baay'een yeroo tokko yeroon ilaalu bara lafa kanarra jiraatan hundumaa umurii isaanii guutuu waan jiraatanitti fakkaata. Barri addunyaan kun xumuramtullee waggaa miliyoona yoo ta'e, nama akka waggaa miliyoonaa turu umuriin isaa waan akkasii fakkaatu. Sababiin isaa maaliif hojjettan? Hojjetaa hojiif malu karaarratu dhaabatu agarta. Mana qarambullaatti agarta. Mana shiishaa, mana dhugaatiitti agarta. Wanta inni dhalootaaf hojjechuuf malu sana
ituun iddoo biraatti dabarsuu agarta. Nama sana yoo dhattee bira teessee ilaalte waan waggaa miliyoona fa'aa taa'u fakkaata. Tootaalii yeroon ganaadha jedhee waan taa'u fakkaata. Garuu dhugumaan yaadutti yoo deebite waggaan sii qoodamte muraasa. Waggaa sii qoodamte kanatti immoo waan bu'aa qabu sana hojjettee dabartuudhaaf isa jalqabaa waan tokko utuu qabeenya hin godhatin yeroo qabeenya godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een hayi bara koo durii yeroo jedhan hin dhageessu. Hayi bara koos akkasii. Hayi anaa sanaa. Amma yeroo tokko waan isin kofalchiisu baay'ee arguu dandeessu. I think egaa tiktookiin dhufee namni baay'ee waan bashannanaa jiru fakkaata. Tiktookiin sekendii ana ta'uu daqiiqaadha ana ta'uu yeroo sana si fayyaduu danda'a. Inni daqiiqaa isaa hin lakkaawwataa si jalaa immoo daqiiqaa kee fudhata. Wanti ati show gootu tokko isaaf hin lakkaa'ama si jalaa immoo yeroo kee fixa. Wanta ilaaltu. Facebook irraas haa ta'u, maabaraa miidiyaa garaagaraa irraas haa ta'u, yeroo hundumaa waan isin fayyadutti yeroo keessan qofa fixa. Waan isin fayyadutti yeroo keessan qofa dabarsaa. Battalee dargaggoonni torbaniin barumsaan kennu kana yoo hordoftan yookaan sheerii gootan yoo wal qaqqabsiiftan akkasin nama taatan nan abdadha. Anas isinis kan galaafachaa jiru maannoo jettan yeroo keenya waan hin barbaachifne irratti balleessudha. Fakkeenyaaf birrii 500 fudhattee manaa baatee birrii 500 sanaan misaa nyaachuuf yoo malte ituu misaatti naqin garuu gara suuqitti gortee iskiliiptoo, samuunaa, waama tokko yoo bittee birrii misaaf yaadde sana keessaa si jalaa irrateera. So birrii ati fudhattee misaa nyaachuu dhatte sun waan irrateef utuun jaallatin agabuu deebitee galtaa jechuudha. Sababiinsaa waan 500 sana misaa fudhattee baate waan biraarra waan oolchiteef isa yaadamte sana hin dhabdaa jechuudha. Yeroon akkasi. Yeroo sii qoodamte kana hundumaa iddoo adda addaatti sheer yoo goote yoo fixxe yeroo waan yaaddu hojjechuuf kaa tokko ati hin jirtu umuriin kee dhumeera. Liqii hin qabu yeroon. Umuriin sii dabalamu hin jiru yeroo irratti. Kanaaf namoota baay'een waa'ee yeroo dagatanii akka jiran nan beekaa. Inni jalqabaa of jijjiiruu gaafa jalqabdan yerootti fayyadamuu jalqabdu. Namooti baay'een yerootti fayyadamuu dadhabuu dhiisuudhaan waan baay'ee komatu. Fakkeenyaaf naggaadeen tokko mi'a yeroo sanaa wajjin adeemu gabaadhaaf hin dhiyeessine yoo ta'e mi'a isa bara durii suuqii keessa guutee jira yoo ta'e namoonni immoo suuqii isa bukkeetii mi'a isa haaraa yeroo wajjin adeemu sagale yeroo bitatan ituun jaallatin namni kun maal jedhaa natti xonqolaniidha. Suuqii koo namni hin galuudha. Natti xonqolanii ofumaan suuqii dhaqee rafaa ooladha. Tootaal isa booddee hojii hundumaa dhiisee manatti deebi'ee ta'a. Maaliif galte yoo jedhan natti xonqolaniidha. Silaa namoonni yeroo baay'ee yeroo kassaranis yeroo waa rukutamanis hankuunatti hojjetamee jira jedhu sanarraa kan ka'e bakka namni kana balleessi jedhu hin jiru. Wanti sitti hojjetamee namaa gadi si godhu tokkoyyuu hin jiru. Wanti siif hojjetamee immoo namaa ol si godhu tokkoyyuu hin jiru. Wanti biyya lafaa kanaa abaluu digimtiidhaan soorome abaluu kanaan soorome hundi isaa soba. Sababiin isaa seexanni waan namaa kennitee nama sooromsitu tokkoyyuu hin qabdu. Ofii isheetiyyuu gad darbatamteetti. Ituufuma isheetiyyuu xinnoo ta'e teessuma qabaattee nuyyuu itti saganna turre gad darbatamte. Namni silxaanarra hin jiraanne waasii gochuu hin danda'u. Ammasin Mangistuu Haayilemaariyaam Itoophiyaa bulchaa ture. Ammatu akka bu'aanaa godhe jettanii itti bilbilattaniiyyuu homaa waan tokko waan isin godhu hin qabu. Waa'ee Itoophiyaa isa bara durii isinitti hima. Namnis ta'e
mootummaanis ta'e bulchiisis ta'e nama iddoorra jiru sii godha. Kanaaf seexanni bulchiisarraa fuudhameera, gad darbatameera. Wanti inni sii godhee nama ol si godhu tokkoyyuu hin jiru. Ofii isaatiiyyuu hidhamee jira. Seexanas maqaa baasuu dhiifne, namas maqaa baasuu dhiifne, natti xonqoolanii kana dhiifne yerootti fayyadamnaan wanti nuti hin jijjiiramneef hin jiru. Nagaa amalatti fakkaata. Wanti nuti hin jijjiiramneef hin jiru. Suuqii koo xonqolaa dhufee kana ta'ee miti. Waan yeroo sana wajjin adeemu hojjechuudha. Waan yeroo tokko uffata biyya keenyatti uffatamu baay'een isaa yeroo wajjin hin adeemu. Batalee nama tokko qorra isa bokkaa akkamii keessa wayyaa ishee gabaabduu xinnoo uffatanii qorraan moo adeemu. Gabaabduu uffachuunis dheeraa uffachuunis bodiidhaan adeemuunis yeroo qaba. Yeroo wanti sun ta'utti ittiin gargaaramne taanaan yeroo akkamii bootti akka uffannu yeroo akkamii illee sharaa akka uffannu hin beeknu taanaan tootaalii waan sana nuti uffachuu dandeenya. Garuu dugda duuba keenya kolfaa jiru yaadachuun sanii ta'a. Dhalli namaa baay'een isaa yeroo itti fayyadamu har'a seensa wanta ta'eef ni bareechaa na dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf Waaqayyo ji'a 9 guyyaa 14tti namni tokko ulfaa'ee ji'a 9 guyyaa 14tti dhalata. Ji'a 9 guyyaa 14 namichi kun itti dhalatu yoo laaltan guyyaatti Waaqayyoo ji'oota kana keessaa maakiroo sekondiidhaaf dhala kana garaa keessatti hojjechuuf dhaabu hin jiru. Sababiin isaa ji'i murtaa'e waan jiruuf, torbanni murtaa'e waan jiruuf, isaan kun immoo maakiroo sekondii firamanii waan jiraniif hamma daa'imni sun dhalattutti hormooniin hundumtuu daa'ima kanaaf jecha hojii hojjeta. Ji'oota sun yeroo dhumu garuu mucaan gara dhalachuutti dhufa. Jireenya akkasii yeroon akkasii. Yoo hormooniin sun maakiroo sekondii yookaan libsuu ijaatiif xatti jedhe hojii dhiise mucaan garaa keessatti du'eera. Mucaan garaa keessatti waan du'eef akkaataa barbaachisiisuun haadha oolchuudhaaf mucaa sana baasanii gatu. Anis isinis. Yeroo nuu kennamte keessatti shaarbi waan hojjechuun nurra jiru sana hin hojjenne taanaan mul'ati keenya hin gatata, abjuun keenya hin gatata, karoorri nuu qabnu sun awutileetii ta'a, gatii dhabeessa ta'a, hin gatama. Namoota baay'ee kan gate yeroodha. Dhugaan siniin jedha yeroodha. Dhaloota baay'ee karaa irratti kan kuffise yeroodha. Wanti ati ayii carraa koo jettu hin jiru. Akkuma nama tokko uumettis uume Waaqayyo. Karaarra akka isin teessaniifis hin uumne, kadhattu akka taataniifis hin uumne, rakkataa akka taataniifis hin uumne Waaqayyo. Hundumti keenya micaasaati. Garuu yeroo nuu kenname, taayimii nuu kennamte kana kaasana Waaqayyoo keessaa fuunee itti gargaaramuu irratti booddee waa hanafneef dhaloonni nu bira kaatanii taraniiru, sokkaniiru. Ati karaa irra teessee kadhattaa inni tokko makiinaa ofiisi bira darba. Ati karaa irra teessee kadhattaa inni tokko bilaaniidhaan xiyyaaraan sirra darba. Wanti Waaqayyo ittiin adda godhee nu uume tokko iyyuu hin jiru. Ameerikaa ta'u Awurooppaa, Afriikaa ta'u Eeshiyaa, hundumti keenya lafarratti dhalanne. Namni samii irratti qilleensa keessatti dhalate achumatti guddate tokkollee hin jiru. Global rotation addunyaa olaaltan Ameerikaanis biyyuma lafaatis bukkee jirti, Awurooppaanis biyyuma lafaatis bukkee jirti, Itoophiyaan illee akkasuma.
Addunyaa kanarraa immoo biyya eebbifamtuun Waaqayyo ija isaatiin sa'aatii 24 ilaalu Itoophiyaadha. Dhugaa isiniin jedha. Bara dhumaatti illee harka ishee ol kaaftee Waaqayyo wajjin kan haftu Itoophiyaadha. Afriikaa kana keessaallee kan jalqaba wangeela fudhatte Itoophiyaadha. Ituu wangeelli hin caafamin kan wangeelli itti lallabamillee Itoophiyaadha. Bara Museen ka'ellee Musee du'a kan oolchite shalafata micaa ishee dhanna kuttee adda Museetti buuftee Museen akka hin duuneef Museen laallee du'a kan oolchite Itoophiyaadha yookaan dubartii Kuush Itoophiyaawii sanaadha. Ayyachuun. Okay. Eega akkas ta'e rakkinni nuun gadadoo keessatti hambise maali? Wanne qabeenya Waaqayyo isinii kenne yerootu iyyaa jira. Yerootu isin abaaraa jira. Yeroon lubbuu qaba. Yeroon hin adeema. Yeroon hin dubbata. Yeroon hin hojjeta. Mee barri ati ay yeroo koottee kanuma ofii keetii gubdee deebitee gaabbite yoo jiraate yeroo sanatti deebi'uu ni dandeessaa laata? Yoo dandeesseef akkaataa isaa nutti minus yeroo fidnee daganaa reestoor godhanna. Homtuun jiru. Agartanii? Eegaan eega akkas ta'e dhaloota darban kanarraa wanti nuti barachuu qabnu yeroo nuu kennametti hojjechuudha. Yeroo kaachuun sii kenname kaadhu. Yeroo dubbisuun sii kenname dubbisi. Yeroo kadhachuun siif kenname kadhadhu. Yeroo hojjechuun isiniif kenname hojjedha. Yoos jijjiirama ofirratti fiddan isiniyyuu salphaatti argachuu ni dandeessu. Salphaatti jijjiirama guddaa tokko ofirratti fiddan arguu dandeessu. Mee macaafa qulqulluu keessaa wantoota dubbisirraa baay'ee gara booddeetti isin agarsiisa. Macaafa qulqulluu keessaa namichuma amma isinitti agarsiise kana Matosaalaan waggaa 969 jiraate. Waggaa 969 jiraate Matosaalaan mana Waaqayyoo keessa jiraate. Agartanii? Qomoo warra Matosaalaa kan ta'e Henook waggoota 300 keessatti jijjiirama guddaa hojjetee fooniin sokke. Matosaalaan garuu waggaa 969 jiraate. Yeroo namni kun isaaf kenname seenaan qabu. Waan hojjetee lafa kaa'ee dhaloonni ittiin Matosaalaa dha'u hin jiru. Waggaa amma kana qomoo eebbifamoo keessaa dhufe, qomoo warra kadhataa keessaa dhufe, qomoo Waaqayyoon beekan keessaa dhufe, qomoo abaarsirraa cabirraa dhufe. Garuu seenaa Matosaalaa macaafa qulqulluu yeroo kaa'u sheer godhee waggaa 969 isaaf kennamte kana sheer godhee gaafa hiruu fi nyaachuusaa, dhuguusaa, gara shintibeetii deemuusaa, fuudhuusaa, ijoollee godhachuusaatiif sheer godhee bara isaa tumure. Phaawulos garuu gara fayyina dhugaa kana dhufee waggaa 33-32 naannoo jiraate. I think bara 32 gooftaa fudhatee 65 boqote. Waggoota 32-33 Phaawulos dabarse kana macaafa qulqulluu keessatti seenaan hojjete ilaalaa. Matosaalaan umurii qabaa, seenaan qabu. Seenaan yeroo nuti itti gargaaramne har'a hojjennu kun dhaloota dhufuuf seenaadha. Dhaloonni waa'ee abaabilii keenya Daawit yeroo dubbatan
hojii ergamootaa boqonnaa 2:28 irratti waa'ee Daawitiin haasa'u. Dhaloota Daawitiin hin beeknetu waa'ee Daawitiin haasa'a. Maal jedhanii haasa'u? Abaabiliin keenya Daawit jedhan. Bara lafarra jiraatu hundumaa ulfinaan jiraate, hojii Waaqayyo hojjete, du'ee awwaalamee elaa kunoo iddoon awwaalcha isaa asiidha jedhan. Dhaloonni kun waa'ee Daawitiin seenaa isaa beekamanii Daawitiin hin beeku. Garuu waan inni yerootti gargaarame hojjetetu haasa'a. So umuriin keenya gabaabduu yoo taate illee akka Daawitiin akka Phaawulosiin bu'aa buuse gaariidha. Umuriin Matosaalaa inni gubate umurii keenya har'aa kana natti fakkaata. Mana bunaa jala teenyee ituu odeessinu akka nama tukaanii wayii garaatti nemmee buna 7 shaayee 7 8 utuu dhunnu waa'ee nama rakka walirraa fuufneetu haasofnu utuu walammeessinu abalu sirriidhaa abalu sirrii miti utuu jennu namichi sirrii ta'es waan si fayyadu hin qabu. Namichi sirrii ta'uu dhiisus waan si fayyadu hin qabu. Inni jalqaba waa sirreessuun ofirraa ka'a wanta ta'eef. Waa sirreessuun anarraa ofii koorraa waan ka'uuf kan koo yoona odeesse naagaa. Kanaafuu tokko tokko namoota baay'ee calluma jiidhanii waa'ee mana maasoftu. Ani na dhiba dhugaa Waaqayyo akkumatti yeroo argattanii moo boonesii wayii qabdu yeroo boonesii wayii sinii dabalamtee bara keessan irratti kan balleessaa jirtan kun. Yaadattu addunyaa kana wani akka godhu raasaa jiru qubee Ingiliffaa 26 lakkoofsa yoo taate immoo lakkoofsa 1 lakkoofsa 0 hanga 9ti. Addunyaa kana kan akka goote. Lakkoofsi jirus 0 hanga 9 duwwaadha. Qubeen dubbifamaa dubbachiiftuun jirus Ingiliffaadhaan 26 duwwaadha. Xiyyaarris lakkoofsis tiliyeeliinis kanarraa dhufan. Keemistiriinis kanarraa dhufan. Misaayiliinis kanumarraa dhufan. Qubeen kuni akkamitti akkas ta'e? Lakkoofsi kunis akkamitti akkas ta'e jettan akkaataa itti fayyadama isaatu wanta godhe. Yookaan immoo akkaataa itti fayyadama isaatu wantichatti maqaa kenne. Akkaataan yeroo sii kenname itti fayyadamuu keetii siin illee nama godha. Nama agarsiisu gochuu danda'a. Dhugaasni nama baay'ee fakkeenyaaf nama tokko immoo waa'ee isaa yoo haasoftan ammuma haasofte yoo dhiifte siif gaariidha. Boris yoo haasofte, iftaanis yoo haasofte namichaaf gaariidha. Siif garuu gaarii miti. Sababiin isaa nama kana waa'ee isaa haasaa waan jirtuuf tootaalii nama kana fe'atteettaa jechuudha. Nama kana fe'atteettaa waan ati hojjettu hundumsi jalaalletii ta'e lafarratti hundumaatti namicha baattee deemtaa lafa keessee waa'ee isaa haasoftee ammas immoo achi fudhattee kaataa iddoo tokkos iddoo biroo iddoo tokkos hin naqxaa achiis immoo lafa keessee waa'ee isaa haasaa deemta. Nama tokko yoo dhiisuu fi barbaaddes yeroo sana dhiisiif yoo tuffachuu barbaaddes yeroo sana xumuri yeroo kenniteen. Yeroo baay'ee kompiitarri yoo ati waati dileetii jette dileetii siin gootu ganaa gaaffii si gaafatti. Dhugumaayii siin jette. Are you sure? Siin jette. Are you sure? Siin jette. Okeen immoo gajjallaasaa jira. Okeef kaanselii jira. Okee oo jette kompiitarri maal siin jette beektaa? Mee guyyaa tokko si fayyadaa riisaayikilii inboksii riisaayikilii keessa siifa taa'u waan ati dileetii goote kun jetti. Isuma badu jettee iyyuu hin balleessitu. Maaliif
Amala isheeti. Amala isheeti. Guyyaa tokko yoo barbaadden beektisan jechuudha. Yeroo tokko garaan namaas akkas riisaayikilii wayii qaba. Waan irraanfate deebi'ee kaasa. Waan bira darbe deebi'ee seexanni yeroo gaafa si jalaa fixu barbaaddu amma namoota baay'een dhugaan sin hin jedha. Bara Waaqayyo nuu qoode keessaa yeroo Waaqayyo nuu kenne keessaa maakiroo sekondiin nuti gargaaramnetu herregamee dhugaan sin hin jedhe nuti 0.1 waan itti gargaaramne natti fakkaatu. Warri itti gargaaramaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Kanaaf yeroo giddu galeessa godhannee haa hojjennu. Yeroon si gateera taana bara kee guutuu boorsa. Waan hojjechuun sirra jiru, waan hojjechuun nurra jiru yeroodhaan haa hojjennu, yeroo itti gargaaramna. Egaan yeroon akkamitti nu gataa isee jettuun tokko jedhaa qabadhaati. Yeroon akkamitti nu gataa? Dhuguma nu gataa? Eeyya nu gata. Akkamitti nu gata? Tokko yoo itti hojjechuu dadhabne yookaan wallaalle nu gata. Yeroon nu gatuuf hin keewwamne. Yeroon nu wajjin taatee hojjechuudhaaf keewwamte. Garuu ati itti hin hojjenne taanaan yerochumatu si gatee sokka. Yerochuma si gatee sokka. Iyyites deebi'een dhufu, boosses deebi'een dhufu, kadhattes deebi'een dhufu. Tullee Waaqayyo amantii keenya guddise akka Iyyaasuun gaafa sa'aatii 24 daqiiqaa 45 fi sekondii 15 aduu dhaabe sana yeroo dhaabna turre. Garuu isheenuma kaatti nu gatteetti. Itti hojjechuu baannaan tootaali inuma si gata. Wanti biraan tokko hin jiru. Wanti ati kaaftee fiddee yookaan immoo qabeera yeroo kana jettu hin jiru. Si gata. Itti hojjedhu. Itti hojjedhu. Akkamitti itti hojjennaa kan jedhu booddeetti nan dhufa. Ilaala agarra. Jarri kun yeroo waliin falmuu jalqaban Yesuus Kiristoos waan tokkotti agarsiise. Wantoota isaan gochuu barbaadan gaafa itti agarsiisu bicaa tokko fuudhee isaan gidduu dhaabe. Daa'ima tokko fuudhee isaan gidduu dhaabeetu namni daa'ima kana simatu akka daa'ima kanaa yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo kan isaa akka ta'e namni daa'ima kana simatu immoo isa simachuu akka qabu daa'imotarraa kaaseetu waan tokkotti agarsiise. Yeroo daa'imotarraa kaasee waan tokkotti agarsiisu wanta tokko hubachiise bartoota isaa kana. Innis maalni? Yeroo daa'imummaa turtan maal akka fakkaattan, har'a immoo gaafa yeroo guddattan maal akka fakkaattan isaatti agarsiisuu barbaada. Phexros jarjaraadha. Gaafuma Waaqayyoo miilla isaa dhiquu barbaadu iyyuu akka daa'imummaa isaatti yaadde akka nama kan caraatti yaadee naaf hin nixxu jedhee erga naa dhiqxa ta'e immoo guutummaa jireenya kootii miicciitti jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexros yerootti gargaaramaa akka hin jirre bare. Miiccuun yeroo irra jiru yeroo Yesuus Kiristoos isa miiccuuf jedhu inni hin dide. Yeroon bira dabarte immoo guutummaa jireenya isaa akka miiccu kadhate. Aagefaan Zakkaariyaas faan macaafaa Naahimiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 ilaaltan yerootti mana Waaqayyoo ijaaran yerootu xinnoo jira jedhanii rafan. Gaafa isaan rafanii ribaa ka'an immoo yeroon sun isaan darbee argan. Isaan gate. Agartanii? Mee waa tokko sitti agarsiisa. Wangeela macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 irratti guyyaatti tokko naanna'aadha. Guyyaatti tokko naannoftu jedhe. Siniif lakkaa'aadha. Guyyaatti tokko. Guyyaa warra Ibrootaa yookaan Yihuudootaa sa'aatii 12. Akka kan keenyaa sa'aatii 24 miti duraan. Kalaandarii kan Abiib yookaan Ziif kalaandarii warra keke'aman kan Israa'elootaa ilaaltan isaaniif guyyaan sa'aatii 12.
Kanaafidha gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa sadiitti du'aa ka'e kan jennu. Guyyaan Yesuus Kiristoos itti gargaarame sa'aatii 36dha. Itu kan Itoophiyaa ta'e garuu kan keenya ammaa ta'e sa'aatii 72 jechuudha. So guyyaatti tokko naanna'a egadhee guyyaa lama keessatti tokkotu naanna'ani. Yerikoon sun hin jigaa? Hin jigu. Guyyaatti tokko naanna'uu baannaan wantichi hin ta'u. Isumayyuu immoo hin lakka'ama. Guyyaa ja'a akka godhu. Gaafa guyyaa isheedhumaa immoo guyyaatti torba naanna'an. Inni immoo hin kuffisa. Sun hin lakka'ama, kun immoo hin kuffisa. Bara keessan keessa yerootti gargaaramtanii yoo makkisaaraa keessa jiraatta illee wanti isin lakka'amu jira. Jarri kun inni isaan guyyaa tokko naanna'an kun dadhabbii qabaa yuustaayimiidha yookaan yeroodha. Yerootti fayyadamanii naanna'u hin lakka'ama malee Yerikoon kuffisu. Inni gara dhumaa kun garuu hin kuffisa. Gaafati yerootti gargaaramtee waan Waaqayyoo siin jedhu gootu yoo gaafas milkaa'uu baatte illee dadhabbiin kee har'aa kun sii lakkaa'ama. Maaliif yeroo sii kennametti gargaaramteetti wanta taateef. Waaqayyo waan ilaalee namaa ka'uu qaba. Nama rafaa, nama dhibba'aa, nama hin hojjenne Waaqayyo karaa tokkoyyuu hin gargaaru. Daawiti yeroo inni eeddoota isaa wajjin karaa adeemu namni karaa bukkee taa'ee kaa'atu tokko Daawitiin arrabse jecha badaa jecha hin taane itti dubbatenna gaardiin Daawitiidhaan namititti kana dhannee ajjeefnoonnaan dhiisaa maali jennaan Waaqayyo yoo kadhannaa koo naa dhaga'uu baatellee arrabsamuu koo kan ammoo dhaga'ee naa kaa'aa oole waan Waaqayyo namaa herrege nama milkeessuun beektan yeroo keessanitti qaaddaa. Jara kana utuu yeroo isaanii kenname sanatti gargaaramuu baatanii tootaalii Yerikoonis hin jigu kakuunis karaatti hafa isaanis ala Yerikoo sanaatti hafu. Macaafa Iyyaasuu kana boqonnaa 6 lakkoofsa 1 dubbifattan waa'ee dhuma keetiif jabaatee cufameedha. Waa'ee dhuma keetiif jabaatee cufame soo ati immoo abdii kutachuutu hin ta'in yeroo keetti gargaarami guyyaatti tokko naanna'e jennaan guyyaa tokko naanna'e yeroodha bakka. Guyyaatti tokko agartee guyyaa lamatti tokko miti yeroo sii kenname kanatti naanna'e tootaalii waa'ee dhuma keetiif jabaatee cufameedha. Isatti naannoftu kan ammoo siifan lakka'aa lakkoofsa kee kanan immoo eebba sii godhaa'edha. Har'as utuu barattu, utuu kaattu, utuu hojjettu wanti jabaatee cufame yoo jiraate yeroo kanatti gargaaramuudha. Dhugaasani yeroo kanatti gargaaramu. Barataa yoo ta'an yeroodhaan qayyabadhu, yeroodhaan rafi, yeroodhaan ka'e. Yerootti dubbisi. Yeroo fatanaan jala ga'u duwwaa kaachuun hin ta'u. Namoonni baay'een amma baradheen hojii dhabee hundi keessan akkas jettu nan beeka. Innaa yoo mootummaan hojii si dhowwatillee yoo haalli hojii si dhowwatillee dhugumaa yeroo keetti gargaaramtee yeroo dubbisuun sirra jirutti dubbifteetta taanaan yeroo hojjechuun sirra jirutti hojjetteetta taanaan nacibii bareedaa gaarii fiddeetta taanaan karaa biddeenni sii ba'u hin beektu. Karaa Waaqaa si gargaaruus hin beektu. Agartanii? Egaan Museen yeroo dhalatu ji'a 3 geenyaan isa gatanii jedhe. Sagalfannaan dhoksuu dadhabanii isa gatan. Musee yerootu jara sana gachisiise. Yeroo dhumatu asitti qabdee jara gachisiifte. Yerooni dhalayyuu akka nama gachisiisu beektu ofii keenya mini dhalayyuu nama gachisiisa. Ji'a 3 booddee tootaali yerootu dhume dhoksuu hin dandeenye, shaffanuu hin dandeenye, wanti barbaachisu maan throw down bakka baasanii gatuudha.
yeroo isaa dhume. Waaqatu dhaqee harka jala qabe malee jarri yeroo dhoksuu danda'an fixaniiru. Yeroo fixa akka jiru beektu. Innuma yeroon waan nama dhibu namni dhaabate taayim kiipparii ta'ee Waaqayyoof yeroo qabu hin jiru. Arfaasaa, ganna, birraa, bona waqtilee kana arfan ji'a sadiin qoodee yeroo isaatti bokkaa kenna, yeroo isaatti duumessa kenna, yeroo itti tiifuu kenna. Akkatti Waaqayyoo yeroo qoodamte kanatti gargaaramu beektu. Utuu Waaqayyo yeroo gannaatti aduu godhee beelli cimaan akka dhufu beektu miti. Agarreerra yeroo darbe. Yeroo isaatti wanti sun waan hin taaneef horiin hin beela'e, lafti hin dheebote, hin qaaqate, hin tatarsa'e. Kun balaa hongee Waaqayyo fide miti. Balaa hongee yeroon fideedha. Yerootti gargaaramuu bokkaan dhibuu sanaati. Yeroo taayim yeroo. Kanaaf dargaggeessi bara keenya jirtan, addunyaarra jirtan, afaan ani ittiin haasa'u kana dhaga'aa kan jirtan yerootu isin katasaa jiraa. Jaarsummaa yeroon dhufe. Jaarsummaa yeroon isinitti immoo dhufe wanta ta'eef yeroodhaa wajjin walitti araaramaa. Yeroodhaa wajjin walii galaa. Yeroo hin gaddisiisinaa. Yeroo hin ajjeesinaa. Dhugaa isiniin jedha. Mana baay'een hojii hin qabu mana noolaa jedhu. Amma namoota tokko tokko dur yeroon hojii warra qabalee kanaa wajjin hojjedhu. Mana irra deemnee foormii tokko tokko gaafa guunnu maal hojjettaa jennee gaafa gaafannu yebeet immaa beete. Yebeet immaa beete. Maqaa kana waan fudhataniif tootaalii abbaa manaa qursii nyaachifnaan soofaatti ol ba'anii rafuu. Saatiitti jaarsi galu ilaalanii soofaarraa ka'anii waxa'uu. Yoo Waaqayyo gargaare immoo hamma saatiin dhumtutti moobaayilii duddaachitanii qorqoruudha. Okay? Sunis haa ta'u, kunis haa ta'u gaariidha. Duddaachisuunis gaariidha. Moobaayilii qorqoruunis gaariidha. Garuu akkuma moobaayilii yeroo qorqortan kaardiin sin jalaa dhumu sana yeroon keessan akka dhumaa jirtu agartaniittu. Wantoonni nuti lafa teenyutti hojjennu iyyuu lakkoofsa qaban. Hojiin dhabe kan jedhamu nama du'e qofaaf. Dhugumaan namni du'e hojii hin qabu. Halkanis hin ciisaa, guyyaas hin ciisaa, inuma baqeedhumaa, lafeetu hafaa, lafee isaa gargaare immoo hin tura. Inni dhuguma yeroo qabu. Lubbuun si keessa jirti taanaan, yaaduu dandeessa taanaan, hin agarta hin dhageessa beetta taanaan, ifaaf dukkana dhiyuu bari'uu gargar baaftee beetta taanaan hojiin jira. Sammuu keenyatu hojii isa jedhamu sana isuma ba'anii salarii damoosatti argatanii galan, borsaa baattatanii ba'anii galan nu amaneeti. Macaafa qulqulluu yoo ilaaltan Waaqayyo utuu hojjetaa hin uumin hojii uume. Hojii uume egaa raawwate booddee hojjetaa uume. So ati kaayyoomtii dhalattee lafarra jiraachuu keetii kun maali yoo jettan hojii waan jiruuf uumamte. Utuu hojiin hin jiraanne namni hin uumamu. Amala Waaqayyootu jalqaba hojii uume ittaanee hojjetaa uuma. Yaadattoo taatan seenaa uumamaa keessatti namni uumama ja'affaadha. Wanni nama fuuldura turan tokko 2 3 4 5 garuu hojiidha. Lafaaf samaayii uume, lafoota kanarratti bishaan uume, qurxummii uume, edan jannata gannatiin uume, saawwa uume, gugee uume, reettii uume, hoolaa uume. Eega uume booddee
namicha jannata akka eeguuf akka tottolchuuf keessa kaa'edha. Waan nama dhibu hoolaa kan uume Waaqayyo kan dhufee hojii irratti piraaktis ba'e Addaami. Hoolaas ta'e reetti, fardas ta'e harree kan maqaa moggaase Addaami. Itti fide hojjetee itti fidee hojii itti agarsiisee maqaa moggaasu uumuun ga'ee Waaqayyo maqaa moggaasuun ga'ee Addaam. Agartanii? So wanti ati hojjettu hundi qophaa'aadha. Garuu sammuun keenya hojii hin qabdu waan nuun jedhuuf tumarrabnu eessan naqa rafaanuu oola, eessan naqa taa'aanuu oola, eessan naqa. Nama tokko tokko dhuguma yoo itti bilbiltes har'a boqonnaa qabda maal eessan naqa taa'aanuu oola. Nanawwa warra akkas jedhan kana akkamatti yeroo argatanii jedhee. Anis qacaramaa miti. Garuu hojii dhumatu hojii naa ta'e. Agartanii? Kanaaf mee namoonni baratanii akkaadaamii fixxanii waa barreessuu waa dubbisuu dandeessan hojii barbaadaa dhumannis gaariidha. Mee waa katabii barreessi mee dhalootaaf waa kaa'i. Yoollee wanti irratti waa barreessitu mata dureen illee si jalaa dhokate mee seenaadhuma kee caafii kaa'i. Yoollee hardi koppiitti jijjiirtee piriintii gootee attamsiisuuf qarshii dhabde soofti koppiidhumaan barreessii kaa'i. Dhaloonni tokko hin dhufaa kan ilaalu. Maal hojjette? Warri akka harmootii ijoollee dubaraa hojii dhabne inni mana oolu kan hin barannelle daanteeliin illee dha'uun jira. Wanti sana hojii baay'een utuu jiru yeroo sana itti gargaaramaa hin jirru isa booddee hin dulloomna. Namatu harka qabeenu baasa ollu galchaa isa booddee dhumi nama hundumaa du'a. Dhaloota si booddee jiru yookaan rakkina dhaala yookaan qoramsa dhaala yookaan boo'icha dhaala. Dhala kee facaaftee deemta. Mana kee qullaatti hambiftee duuta. Wanta ati keessa tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf yoo yerootti gargaaramuu baanne wanti inni guddaan nugatti bakka. Nugatti. Dhugaafni. Amma naannoo Oromiyaa keessa biyyoota adda addaa godhattan inni tokko tokko guyyaa hojii dhiisee ol deebi'ee qaamaa oola. Bijiniin mul'anni gara keenya nu fide addunyaa kanaa nu fide kun baala kana nyaachuu miti. Yeroo nuu kennamte sanatti hojjechuudha. Inni kaan immoo ol deebi'ee dhugaa oola. Wanni ati garaatti ergitu kun bulee oolee hinuma ba'a. Wanti inni seenaa godhee darbu tokkoyyuu hin jiru. Waan ati dhalootaaf tarree lama caaftu garuu seenaadha. Waan ati dhalootaaf biiroo teessee dubbattu garuu seenaadha. Agartanii? Waaqayyoon sodaadhaa. Yeroo hin gaddisiisinaa. Yeroo irratti hojjedhaa. Yeroon akkasin hin ganne eegumsa godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Galatoomaa. Torban torbaniin jimaata galgala sagantoota akkasiitiin walitti deebinaa. Namoonni barumsa kana barachuu barbaadan, itti fuftanii barachuu barbaadan, gaaffii yaada qabdan komentii jala naa kaa'aa. Maal irratti akkasin hin galle yeroo fuulduraatti itti adeemata ta'eef komentii jala kaa'aa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Galatoomaa. Torban walitti deebinaa. Turtii gaarii. Okay, siifan eebbifamii hordofaa turtee Waaqoon si haa eebbisu siif. Yesus injirata ulane 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 arrisingo dulome unanamu bakka kaum sasawu koratenga kamu ota yoderkane ardisu kanesu dubisana sise ulota manjesu ibitalam waduraini gimi satulama
ati Yesuus gooftaan murtamaa.